Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin Gullalleewud. Filannoon kan jiraatu yoo nagaan jiraateedha jedhe qondaalli Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'e Jaal Waaqoon Oolee. Sagalee qeerroo onkoleessa 20 barkum 2020 turtii Oromiyaa Miidiyaa Niitwork OMN waliin taasiseen haala ijaarsa mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa irratti hubannoo kan kenne Jaal Waaqoon Oolee haalota yeroo fi labsii abaawoon mootummaa ce'umsaa ijaaruuf labse irratti yaada bal'aa kennee ture. Bifuma kanaan wal qabatee addeessa guyyaa sanarraa nu raqqabetti oduu tankaar fi woboo zoonii lixaa irraa onkoleessa 21 woboo waraana goolessituu PP irratti tankaar fi laalessaa fudhate. Irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii lixaa keessa soso'uun guyyaa kardhaa lixa Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa ona Qebbee ganda Sichoo iddoo addaa gaara Bataskaanaa jedhamtutti waraana goolessituu Koloneel Abiyyi kan sirna naafxanyaa tiksuuf hojjechaa jirtu irratti tankaar fi laalessaa fudhachuun hedduu ajjeesuun garii madeessuun dirree keessaa oliif gadi kaachiseen rasaasaan wadduun dhukkee itti kaasee injifanoo boonsaa waraana Abiyyi gadda aangoon xumure humnaan aangoo irra taa'u jiru irratti galmeessisiiseera. Injifanoo uummata Oromoo. Mootummaan ce'umsaa naannoo Oromiyaa jechuun kan sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraniin ofitti ammatee lammiilee Oromiyaaf ijaaramudha kan jedhe Jaal Waaqoon kunis lammiileen Oromiyaa fi dhaabbileen hawaasa adda addaa biratti fudhatama argate hojiirra oolchuuf hojjetamaa kan jiru ta'uu ibseera. Hojjechiisa kanarratti kan jiru ta'uu isaa akkuma beekameen sirna kana jalatti maqaan gootota mana barumsaatii fi daandii moggaasuun ofuma ajjeesanii maatii wareegamtoota gargaaru maqaa jedhuun kondoominiyeemii fi waan xixiqqaa kennuun ofumaa hidhanii hidhamaa hiikne jechuun kun jijjiirama utuu hin taane micciiramaadha jedhe Jaal Waaqoon. Ittuma fufuun Oromoorraa hidhaa fi ajjechaan roorroo fi gidiraan dhaabbachuu fi Oromoon mootummaa mataasaa ijaarrachuu qaba. Mootummaan ofii ijaarrachuu fi ammatti falli jiru mootummaa ce'umsaa kan tasumayyuu akka hin diigamnetti deebisee Oromoon gadi dhaabu furmaata. Oromoon mootummaa mataasaa in ijaarratu yoo ta'e hidhamaan har'aa yoo hiikames boru deebi'ee hidhamuu danda'a. Nuti kan barbaannu jijjiirama bubbuutii fi kakkaabbeessaa utuu hin taane jijjiirama bu'uuraati. Jijjiirama bu'uuraa kan argachuu fi naga waraanaan argamuuf mootummaa ce'umsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa ijaaramtu fala. Lammiileen Oromiyaa milkaa'ina isaa irratti hojjechuu qaba jedhe. Yeroo ammaa kana murni bara bulchiinsa isaa fixatee humnaan itti fufuu barbaadu ajandaa filannoo geggeessu jedhuun as ba'uun ni yaadatama. Dhimma kana irratti gaafiin OMN irratti dhiyaateef deebii yeroo kennu Jaal Waaqoon filannoon kan jiraatu yoo nagaan jiraateedha akkuma armaan oliitti ibsuuf yaalletti yeroo uummanni keenya ba'ee galuuf yaadda'aa jirutti waa'een filannoo in yaadamu in abjootamu paartiileen siyaasaa danqanii dorgamtoota mana hidhaatti guuranii filannoo dirree duwwaa irratti geggeeffamu in jirtu jechuun deebise. Murni aangoo politikaan dhuunfatee biyya bulchaa ture kana ammas humna itti fufuu barbaadu kun biyya kana balleessuuf yoo ta'e malee uummanni haala kanaan hin bulu jedheera. Sababa mootummaa bara bulchiinsa isaa fixatee fi nagaaf tasgabbii sabataas qabu akka uumamuuf abaawoon mootummaa ce'umsaa kana labseera. Kan kana hojiirra oolchuu lammiilee Oromiyaa hundaa fi qaama dhimma biyya keenya ilaallatu hundaadha. Sanaafis koreen ijaaramte hojiitti seeneera jedhe Jaal Waaqoon. Mootummaan ce'umsaa kana keessatti qaamoleen nageenyaa akkaataa ittiin ilaalaman ilaalchisee gaafii dhiyaateef humni waraanaa fi poolisii walumaa galatti qaamoleen nageenyaa paartii tokkoof kan hin argamne ta'uu ibsuun nageenya lammiilee Oromiyaa eegsisuuf dirqama akka qabnu dubbateera. Dhumarratti qeerroon bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsa biyyoolessaa naannoo Oromiyaa kana milkeessuu keessatti qooda dursa akka baatuuf miidiyaaleenis gahee isaanii akka baatanis dhaameera. Odeessi Finfinnee irraa dhufe ajajoonni raayyaa ittisa biyyattii iddoo garaagaraa keessa jiran irraa baay'een isaanii ajajaa Abiyyi fudhachuu akka didan dhagahamaa jira. Dhumni kun ammoo dhimma akkaataadhuma Abiyyi itti kufaa jiru wal fakkaata. Dhimmi kun Abiyyi of keessatti funcisiisuu jira jedhu keessa beektonni sirna gabroonfattoota Abiyyi awwaalchi isaa guyyumaan guyyaan saffisaa
hojjechaa jira jedhu itti fuufi kan jedhe uummata Oromoo bal'aati. Maddeen oduu keenya balbaloomina ammatti deebisne waqtaawaa oduulee addaa seenaa Oromoo durii fi ammaatiin wal qabatee deddeebisnee kan isin biraan geenyu hordoftoota keenya Gullallee Wuudirraa. Gamanumaan oraa bulaa, laayik, sheer, sabskiraayib gochuun nu cinaa dhaabbadha.